هيا من نمني خليني يا مدته ونمني خليني يا مدته يا متنه أما يا مدته فني كذاني تندور داوس يلا دفقة نتندن دنيو بيتي جنكي سو جينيس واي معلومات ألو السلام عليكم عليكم السلام أي سجلتنا ونضفني الحمد لله جرتا يلا دابا دول فيسي فودا لبونا قرار جرنا ماوي أتلاقي يوم تاتيف نتاتيف يوم تاني أبان تاتيف نتاتيف يوم تاني طيب طيب هارو مسي وان كم نتنا ويتشاوتي إيه سينا عليكم السلام سينا مالتي خا سنتو إنتو كباو كبدنيني Rantu kubanga mumte akawan namni ammatti jo kana jabeesenu timte yo barakko qabaate rakko sini barra hin kan amwata na yele demtu durani sitti me khayni ana yero takkara lamara sini chan ture amma egar orosi jabeesita khay amwata na khay darsa khay frodu والله إنه يجوا تجيت ما أبسط أو جر زيادة مرة نجبته wani waya unjuru durani sihi me bakkaro rosirati demtu jala garte itirakatini je durani sihi me ega sidde debita khayni dimna haya no doresi khayni mira لا قال تيسان قدام مدرو تطنون دلفتو دلو كنون جوز لوان دو تنانية تنون دا قدا جي جارسي اتدوبتو ومجراتي ايغا تمسا تاري هدوماتي سجا بيجيتي خايني قال منا خاينيتي تمسات ديما تمسلي تمسلا فهمتي نيجل بوليان كي يسيني نغت ناسيني سي ديمنا بوليتي تينيا انت دامنه ورين كرامنا ديم درس خيفروتي بورسا خيفروتي نوكاس هاي أتي بولتي نما دي غودف تمو الماني بولتي نما دي غودف تمو rakkina isii bartee maaltu isin jittutti uumame jettee rakkoo ta'e tana bartee rakkoo san hiikuuf dhufte moo natumanii akkuma isin jette sanitti gartee atis tumsuma sanii fi ulumaaf dhuftee uqa akkana taanaan malee bultii namaa tana qajeelchuudhaaf hin dhufne yoo jechuu akkana taanaan jirtu namni duraan hin dandeenyeef duraan hin himeef bakka tumsi jirutti tumsa kamii waa faansisan bakka eegganni jiru nagee dubbatta eega gartee itti heddumaattee isii tanatti roorriftan isinirraa hin fuudhee deeman ammumarra jalqabee jasasii kaafattee waa hunda fudhattee waliin isinirraa deeman bakka nageenni jiru nagee dubbatan atis dubbattee ati qajeelchuu waan jiraati eega nama biraa tumsa dabalatame egaa jaartii yaasa qajeelisee osumaa'u la an isin eega roorrifamte roorroo isiidhaa waan hin dandeenyeef fuudheetiin deeman ammarraa jalqabee maaliif eega jaarsa bira dabartee isin amma deemu darsa kee walitti qabadhuuti isiif irra wayyaa taanaan amma haa deemtu la eega akkas ta'e isinumaatu keessaa qabaa'u akka isin asin ta'e saniifuu naaf isin deemu qaba aywa wani isiin baa'u baroolii isii ala baasu jiru wani iddoo tan hunda sitti mujjiru tana hayi darsa kee fudhadhu wani sinarraa faamudha amma deemtee darsa kee duraan si hime bakka kana gartee sosohii gurbaan kun eegatumsa arra sitti gate kana durallee walitti deebitanii wal lololoo turtan eega saniifuu eega sitti jabeessan duraa deemtu hayi manni kiyyaas bal'aadha manni keenya bal'aa fi jira amma tana halli biraata kan jirtu haalli biraata kan jirtu darsa kee fudhadhu uti booda kee walitti qabadhu deemu qabna siirra wayyaa taanaan deemuu mirga qabdi erga akkas ta'e amma nu kaase alhamdulillah eegumaan fudhufte deemcha sirraa'uun afuu hangaanii keessatti na ajjeesan hin eeggadhu booda eega rabbi na baasee du'a kee dubbannu waan ta'eef kaayi mirtii hedduudha eega hatumsa si fidatu ta'e inni isa bira dabartee sitti heddummaannaan saniifuu aboo dur jirtii namni jaartitti tumsan fidanne amma guujannu manguddoo doobbiidhaa tajaan san gartee ta'e ibidda qabsiistee bultii namaatii fi haadha ilmaaniitii fi abbaa ilmaanii adda diidu san immoo dubaati nagee buuftee araara buuftee tuma gartee rakkoo isiitis bartee maali rakkoon ta'esan ilmaan guddifadhaa taa'aati nagee keessaniin jettee nama wali fayyisu moo adda nama diigu san irraayyuu baruu barbaada baraansumaa baruun barbaada wanni hatattamaan gartee hafarsee akkasitti isiis cinqee dirqama nama kee kana dhaatichaa oltu kana gartee ilmaan kana manatti qollofteetuma guyyaarraa nama kiyyaan laal gandaan dhaqe namaan ziyaara namumma kee akkana jechaa oltu kanaa baruun barbaadaan akkas taate fidadhuun jeeni wanni jeeni bi isinuma kanaa baruuf hin deemaa uqaa namni isin nu bira dhufti erga nurraa amata meeqa taate wala garree amata meeqa waliin garree namni fi ilmaan fi keessa kattaa namaan jenne bultii keessa kattaa namaan jenne ilmaan fi keessa kattaa ufi kunis addatti waan qabdu forre bira dhaquu fira si ilaaluunis dirqama si waan ta'eef erga firarraa muramuu ta'e michoo sana kophatti baaftanii roorroo biraa irratti oofaa jirtan waan ta'eef isinirraa dhaabbatuma karaa gabaabaa isinirraa fuudhee ammarraa deemu amata dila kan nuuf isi waliin agarre galaan arra wala garre malee kun dhiyoo kana baatii takka geenyaan wala garre duraan isin akka obboleessa mataa nama lamaan qaba takka salaam alaikum foonaan isin hin jalli natti dhiisu nama roorroo sirratti oofu nama firarraa simuru
duraan hin seenu. Nattindiisu isiniin jee barjaarsa kiyya maalaa kuulee qabaa nattindiisu karaa tokko deemu. Amma saniifu amma dhiira waan asii darbamu takka hin jiru si fuudhee darsa. Dubaati ammaati akkam feeta namni bitattee kuni ilmaan kee kana facaasiiti bultii ta'e diigii deemii kasiin jiru kaati bitattee dhufte kun. Ana kamiin godhan maan nama kiyyaa naarra jira bakkaan itti du'u nama kiyya biratti hin du'u. Namni kee miti inni kun aslan namni kee bultii ta'e ilmaan kee facaasi deemsee hin jiru. Laa facaasi naan jechuutti hin jiru roorroona jabaatee isaas kana itti jabeessitan. Kun hundi roorroo isiirra deemamaa jiru waan ta'eef warra raamuruun waan gartee itti fufaa jirtuuf saniifuu isiin ammarraa jalqabdee darsasii walitti tarakkabattee galuu qabdi. Aftaa ganda keenya takkaan dubbifne amata dila kan natti hindiisan dubbisu natti hindiisu dubbisuu ganda keenya. Kanaafuu amata dila kan assalaamu alaikum jenneen takkaan. Rakkatiin dhalaan guutuudha ilmaan sii fudhattee adeemtu. Darsasii fudhattee adeemtu ijoollee. ilmaan siillee guurattee malee. Hin deemtu ilmaan fudhattee kana kana gadi hin baane. Abadan akkas taanaan inni adeemu. inni haasosoobu. Eessatti deemaniis mana isaati manni isaa maatii isaa keessa isiin haa ta'eessu. Maali mana kasii ta'uu laaltee itti fituu deemta? Saniifuu nuutu beeka nuuf firasiiti ammatti isin agarsiisa. Mana kasii ta'uu laaltee itti fituu deemta? Durin jirree baasuu deemtanii boo durin jirree baasuu Amma deemtanii. ijoollee dhiifteetuma deemti isiin deemuu feena. Kuna ulaan sii banaa dhalaan guutuudha. Roorrootu itti jabeesse. Saniifuu isii amma fuunee deemu yaa isallee oofne takka qabeenya isii keessatti isin hafu. Waan takkan barbaadu inni irraa deemnaan naaf ijoollee onnuu dhiisee. Hagan roorrootti jabeesse. Nama firarraa muranii itti Amata meeqa boo biyya takkan dubbifne nama tokko waan qabnu. Ati na feetamu uummata feetamo. Isinii kana umman gaan kadara kamu guyyaa hajara akkuma tattiin qabadara. Way shanyii harree qabda akka shanyii adatteetti lakkaawwattuuf akkuma kee feetaami. Sanuuf Akkana laala baay'ee. Seenirraa sossoofuu qabdi isiin. Erga itti tumsitan erga Isii kan kulaan banaaf jennee jirra. Isiin deemuu feena mirga qabdi. daa'ima dhiisee deemuu hin danda'u daa'ima Hin deemu inni mana isaarraa. jaartii fi ilmaan adda baasuu qabeenya irraa isii sochoosuu osoo hin taane inni innis irraa deemuu mirga guutuu qabu. Deemuudhaas danda'a. Isii namni deemu jeetisee jiru akka jaartii namaatti taa'ii bulii ennee malee nuti isii deemii hin jennee dirqama. Isii filannoo isii san taanaan dhaquu hin dandeenyu. Wanni nan siin jiru isii tanarraa rakkoon ta'e maal jetteetu hin barre wannummaan naaf isiin irra wal dhabu jirru ilmaan kana. Ilmaan dhageeffadhu ati isii yoo fuutee gartee ilmaan hortee ilmaan qabaatte teetumarra dhaabe ilaaliiti. Ilmaan ulaatti qolloftee eega ganama baate. An hujii irraa giseen hujii eegaan ganama ba'e dhaabbachaa oolee dalagaa arabaa tana gaa dhiibaa oolee galgala buun galu ijoollee manatti itti qollofamtee giseen ollaa gaafadhuus ollaa wallaahi toora duurii kana baateeti hin deebine janii ijoolleen taasitti fincaaniin tortorte kanatti hin deebi'a. Ulaalaan itti qollofteeti ilmaan kam yaqa ilmaan kiyyaa fudhadheetiin deema yookaan inni aanarra ba'u ilmaan kiyyaan gutti badhatti. rakkina kana siimuu rakkinni ilmaan keessatti akkuma sitti sanii. Ani roorroo ishii kana lamarallee himeetiif hin ture. Akkamitti obboleeyyan kee bira gubbaa kana obboleeyyan keetirraa nama si murdiisii nama sana laarraa saa'ibban biran deemin jiru nama obboleeyyan biran deemin jiru kamana keessatti roorroon irraa nafne nama biraatiin irraa nafne kanaafuu roorroon jabduun fageenya irraa irratti deemaa waan turte. Yoo rakkoon na jabaatu barsiitti ni waddaa dawwalee hin himadhu waan jabaatee nama kee bira si geessa. Maaliif hin dawwalee? Roorroo san isiin irraa buqqaasuun keessan isii fuutaniiti moo? Isii fuutaniiti mirga qabdan hunaan isinii banaadha. Isii fuunee qabeenya isiillee fuunee ganama dhalaa taphikasii buute takka bultii isii qabattee bultiitti jettee teessu gartee ilmaan Bargoo namni intala namarraa fuudhee kabajaa qabaati. Dhageessa. Namni intala namarraa fuudhe jechuun kabajaa qabuuti. Silaarree intala teessan tana oo bultii keessa naamusa keetiin gattaa'e. Jettaniitiin intala teessan gorsatti ilmaan guddifadhu naamusaan taa'eeti. Jechuun ni qabdammoo. Ni qab ilmaan kee facaasi. Ati nyaantu naasirraa haftuuti himata namaa kadhachaa ottaan jaaba. Sagal fuudhaa oolu faayidaan qabdu jireetti baran. Ni fuuta kun ijoollee anaa guddisaa. Amma dubbiin xiqqoodha booda guddatti waan ta'eef Xiyyi mataa nu kadhachaa oolii dhati. amma qabeenya siitii fi ilmaan siitii isinirraa tarakkamne isinirraa deemnaan saniifuu itti isirraa kan Ilmaan bara abbaan hin duune ni jira. Osoo abbaan jiru ilmaan fudhachuu hin dandeessan. ilmaan kasiiti ilmaan isinii Ilmaan natti itti dhafaa jira mana sii fudhatti rooroo irratti deemtu tan ammoo irraa haftii walumaa galatti fuunee sochoofna karaa mana isaanii. fudhadhaa deeman isii. Kadhati isii dhagaa. Qabeenya siitii fi ilmaan siillee ni Qabeenya takka irraa nuti qabdu nuti qulla nu dhuftee qulla nurraa baatu. Aboo dhageessa. Kakkanaa seeratti wal gaafana seeraan wal gaafana. Aboo dhageessa. Waan lafatti dhiisuuf amma hin danda'amneef jecha qabeenya siitii fi ilmaan siillee amma fuunee amma baanarra. Aboo dhageessa. Ati ummatuma kana hojii haasa'uu qabdu. Lamaan barbaadamma. Dhageesse yoo ni gartee balleessinee diina qayyattan taates dirrinis kana dirreenis tana kun wal faamnaa rakkoota kan qabu. Yoo ulee saniif dhuftaniis ulee san taa'anis gayaadha dhageeffadhu siin hima. Obboleettii teenya roorroo waan irratti deemtee jirtu jecha
ammoo gurra ol galuu fi fagganuu keessattis takkaa hin dhageenye intala ilmaan kee facaasii qottu janii gartee namni bultisii keessaa isii yaamu. Dirqamaa si godhatan jaalateetiin. Nuti obboleettii teenya yeroo roosii yeroo takkarra lamarra waan dubbachaa nuti dhalaa namni amaru ni uffeen. Ni uffeen nuti siidhaa waan shari'aa demoo aadaatu isinii hayyan. Aslan isin jaartii namaatii miti. Nuti roosii dhalaa namti amartu haa deemtu. Roosii laalla malee waan biraa takka waan hin laallee. Aboo biyya jijjiiranne malee bara aadaan jijjiiranne. Abadan. Dhageessa biyya jijjiiranne malee aadaan jijjiiranne aadaa teenya keessatti gartee jaartii yoonii fi tumuu san taate jaarsi yoo tume jaarsumaan wallaannata. Egaa garuu ammoo yoo tumees yoo isii miidhees ifumaaf miidhe haa ta'u garuu immoo jaartiin qaalii jaarsaa godhuu didde ammoo qaalii jaarsa keetii god yoo inni gartee osoo ati batiin balleessin sirroorrisees sibira jirraalleen akkuma akkanuma dhuftaniituma kaayii boo intal firqee isirraa murame jetteeni nurraa murtee jirta. Rooroon isirraa nafne hatta saayibban si bira illee deemtu. Egaa kana ta'e rooroon waan ta'eef nuti nama dhiiga firarraa nama murtu gartee akkatti walitti deebifnee walitti kunuunsaa ooluuf waan hin dandeenyeef isii qabeenya siitii fi ilmaan siitii fi mataa isii baraaruudhaaf walumatti qabne ibbira geessine haalli godhuudhaaf malee waan takka wanni hin jirtu takka ilmaan kasiiti. Nuti tana warra irratti deemnee waan ta'eef akkasitti oofnaa jechuudha. Ilmaan keenya ilmaan alaatti deemtee hin dhufne. Ilmaan kiyya jiru jaarsa kiyya jiru honkuma obboleeyyan isaatiif jaarsa isaa walitti hunnabu. Isiitu rakkate isiitu guddise isiitu dhalee isiitu guddise. Sababa ilmaan kanaatti nama isin bira dhufuu dhabee nama kiyya hunda dhabee sababa ilmaan kanaatti. San seerattis wal garraa sandiitti harkaan fuunee baafnami jooteen amma harka beenaanis gaafa qoon jiru ammaan tana ol faamnaa amma ofirradhaa deeman kaati. Sa'a barbaade isii amma booda isii asitti deemte taanaan duutumatti dhuftaa waaslaan. Abadan duutuun waa tarii kana na isattu bakka itti namatti dhiisan ofirradhuu deemin amma. Qabeenya siitii fi ilmaan siitis fuunee waliin baaf. Ilmaan abba qabaati ilmaan jechaan waliin haati abbaan hin duune taamaan taane. Waliin ilmaan dura isiin qabdu waliin hin fuune bara ilmaan kiyya ilmaani. Ilmaan isiitutti rakkatee guddise. Dhagee isaa taatii fi naamusa sii godhattee ilmaan sii qabattee mana sii keessa taa'u. San diddii ammoo ilmaan kiyya lafa naa keesseeti duwwaa na dhuftee duwwaa kuttilaat duwwaa. Abadan. Harka sii rarraasaa na dhuftee gaafa ol fuunuus. Duuda baadhattee garatti baadhattee isiitu dhale. Haadhaatiitu irraa qaba waan ta'eef ilmaan kasiiti isitti haga isiin siif dhiiftutti. Indifam isin si indifne taanaan nuti harkaan fuune harkaan baafne amma sa'a kanarraa jalqaba. Hayyee gaalaallee garraati. Taanaan seerri isin jira amma fuudhee fi isiidhaaf baasa. Nama laalladhiiruu magartee ilmaanii fi jaartii namaa isin oofu kana.